Hayyee harka fuudhee akkam jirtu fayyaa keessanii mee hanga dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Keessattuu ijoolleen keenya biyya bakkee jirtan yookaan biyya alaa jirtan jechaadha. Mee gorsa gabaabduu tokko isin gorsuu barbaadeetani. Innis sin caalaa waa beekee osoo hin taane tarii waan tokko isin yaadachiisa jechuu barbaadeetani. Innis baay'een keenya ijoollee baadiyyaati. Keessattuu ijoolleen Oromoo jechaadha. Baay'een keenya baadiyyaa keessatti kaan loon tiksaa, kaan qotiisa qotaa, kaan immoo haadhaaf abbaadhaa qoraan cabsaa bishaan waraabaa guddanne. Amma immoo hiree garaagaraatiin kaan biyyoota Arabaa, kaan biyyoota Awurooppaa, biyyoota Ameerikaa garaagaraa keessa facaanee argamne jechaadha. Maal jechuu barbaadeetanii maaliif kana haasoftanaan jechuu dandeessu? Innis maal jechuu barbaadeetanii? Yeroo kanatti jechaadha maatiin keenya baadiyyaa keessa jiran, haati keenya baadiyyaa keessa jirtu, abbaan keenya baadiyyaa keessa jiru. Yoo nuti bilbiluu fi baanne baay'ee qalbiin isaanii nutti rifata. Maal jechuu barbaadeetanii maatiin keenya yeroo asii ol miiskoolii nutti godhu yookaan miiseejii nutti barreessisu waan maallaqa qofa nurraa barbaadee nutti bilbilu nutti fakkaachuu danda'a. Garuu sana sammuu keenya keessaa balleessuu danda'u qabna. Sababni isaa maatiin keenya sagalee keenya dhaga'uu barbaada. Sagalee ilmoo isaa dhaga'uu barbaada. Kanaafuu haadha kee yoo baay'ate torbeetti yeroo tokko yoo xiqqaate torbeetti yeroo tokko bilbiltee fi sagalee kee dhageessuu qabda. Abbaan kee sagalee kee dhaga'uu barbaada. Nyaataa dhugaatii caalaa, gammachuu isaa caalaa, maallaqaatii ergituu fi caalaa sagalee kee dhaga'uu barbaada. Kanaafuu haadhaaf abbaa keessan bilbilaatii dubbisaa. Qalbii isaanii isinitti cabaa. Warra haadhaaf abbaa qabdan haadhaaf abbaa keessan yeroo isaan lubbuudhaan addunyaa kanarra jiran kunuunfadhaa. Amma yeroo isaan lubbuun jiran waan nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Booriftaan yoo lubbuudhaan darban wanni irra ta'e kun booriftaan baay'ee nu gubuu danda'a. Yeroo qabnutti fayyadamnu. Warri immoo haadhaaf abbaan qabne Rabbi raamata isinii haa godhu. Tarii kanaan dhaqabne jiraachuu danda'a. Tarii kan abbaan qabne jiraachuu danda'a. Rabbi kan jannataa isaan haa godhu. Kan biraa dhuma irratti dhaamsan dabarsuu barbaadu hordoftoota amantaa Islaamaa ijoolleen keenya biyyoota garaagaraa keessa facaatanii jirtan waan kana qalbiitti na qabadhaa. Yoo irraanfattan akka yaadattan barbaadeetan innis maatiin keenya baadiyyaa keessa jiraatu ji'a ji'aan waan duraa eeguu danda'a. Keessattuu yeroo raamadaana waan duraa eeguu danda'a. Tarii tambirii erguu dandeessu, zayitii bittanii erguu dandeessu, daakuu bituu dandeessu yookaan immoo waan sooma qabaadhaaf ta'u baay'ee ergitanii barsiistaniitu ta'uu danda'a. Yookaan ollaadhaa waa bittanii barsiistaniitu ta'uu danda'a. Kanaafuu bara kanas waan akkanaa isinirraa eega waan ta'eef yoo dandeessan haadha keessan, abbaa keessan, maatii keessan gamanumaan yaadadhaa qalbii isaanii gammachiisa. Ergaan koo kun yoo isin mufachiise nuuf kolchaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaalladha.